afaan keenyaan magaalaa Finfinnee keessatti fiilmiin ijoollee keenyaan qophaa'ee dhiyaachuunsaa nuuf injifannoo guddaadha. Keessattiyyuu dhaloota umriin keenya bubbulee isa kana arguun nuuf hiika guddaa qaba. Guyyaa gammachuuti kaleessa haasaa tokkorra turre wanti aartii fakkaatu kan Oromoon irratti calaqqisiifame akka lakkoofsa addunyaatti bara 1974tti National Theatre keessatti geggeeffame. 74 jechuun waggaa 40 wayi dura jechuudha akka lakkoofsa addunyaatti. Yeroo sanatti namoonni turan, hayyoonni turan, nuti ijoollee turre Harargeerraa, Jimmarraa, Baaleerraa, Arsiirraa, Wallaggarraa, Shawaarraa, Oromiyaa mararraa namoota hawaasa fidanii warruma ummata keenyaa qotee bulaa biyyoolessarraa fidaniiti waltajjii National Theatre irratti aadaan Oromoo achitti yeroo jalqabaaf magaalaa Finfinnee keessatti bifa sanaan agarsiifame jechuudha. Yeroo jalqabaaf bara sana kaalandariin Oromoon kaalandarii mataa isaatii akka qabu saba biraarraa adda kan ta'e. Ogummaa kanaa, hayyummaa kanaa akka qabu yeroo sanatti baramee jechuudha. Achitti jalqabee garuu achumaan dhaame. Amma garuu akkuma amma fiilmii kana irratti arguudhaaf jirru ciniinsuu bara dheeraa, ciniinsuu jaarraawwan hedduu kan namni baay'een irratti dhume, akkasumaanis immoo miixuu kan abbootiin keenya, haadholiin keenya itti reebaman, itti dararaman, lubbuu isaanii itti dhabanii amma immoo yeroon Oromoodhaaf dhufee dhalachuun ta'eera. Yaraatti ni ilaallu, salphaatti ni ilaallu, bakka guddaa geenyeera. Egaa miixuun dhalachuutti eega jijjiirame sabni kun immoo kan dhalate kana guddisuudhaaf, dagaagsuudhaaf, humnatti horuudhaaf, hamileetti horee fuulduratti tarkaanfachiisuudhaaf gahee akkamii qaba. Kanaaf utuma gammannu, utuma ililchinu waan nurraa eegamu hojjechuu. Addunyaa harka wal qabannee hojiitti bobba'utu nurra jira. Jijjiirama kan fidu nuyidha. Biyya keenya guddisuu kan danda'u nuyidha. Eenyummaa saba keenyaa ammayyuu akka beekamaa jiru beeksisuu kan danda'u saba ta'uu keenya addunyaan hin beeku ture. Nuumtillee akka sabaatti saba ta'uu keenya saba hin beekne turre nuti. Ammadha sabadha jennee reefuu ija saaqachaa kan jiru. Kun itti fufee adeemuu akka danda'uu fi abaluun kanan goone abaluun mirga koon eegne jechuun hin jiru. Mirga ofii eegsifachuun mirga abbaati, hojii abbaati. Kanaaf amma oduu qofa itoo hin ta'in kaanee harka wal qabannee waan hojjechuun nurra jiru barreeti hojjennee biyya keenya bu'uuratti gochuun, jabeessuun, fuulduratti adeemsisuun qooda koof qooda keessan jechuudha.